وادا وادا ما شاء الله بريد ربي انه الافسو والله كتاب القران خلينا اللي قلت ربي سي الافسو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام عليك خينا خون الراخي بكا اسنتي مرت اسم برها قولنا ان شاء الله الحمد لله قالني ربي بدني ابدي خينا خايزنو بيتن هندنو ولين بينو الحمد لله الرجا كنو نبرتي اركما قمتشو غرتي قمتشو خيري داتيف نبرتي اركما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما هركبوني خبجمتو جالتمتو خيج ورين قول الدنيا تيسني هند خيسن نتاجبوا لا في نعرف سايف هند خيسن السلام عليكم خيج بكم يسنجرتن اسمبرن فاغا ويتادا arraxno anis akuma garte sheytichi obboleta garte khana madditi garta kun jecha yurti anis jechuudha waan hin qabadde dhufe garte asirratti isin dubachuuf deemu qabaddeetiin tartiibaan kun asirratti isin ibsu deemaati nafana bu'an hordofan afeerraa khayya maali isin dubachuuf deema arreetanii nu gaafattan sababniin an gartee keessa ture boolini an keessa ture boolla gartee namni keessa na arkaa ture jechuudha akka jinniitiin akka buttuutti akka gartee waan gartee tortoreettiin bikka gartee badduu dhaabbachaa ture jechuudha namoonni gartee awwan gocha baddaa irratti hojjetaa ture ni beektan tokko tokko irraan ammoo asirratti isiniif hin dubbadhu je'eetiin arallee kunoo sheekha keenya kana jechuudha inni kun sheekha keenya nama jabaadha nama gartee kabajamaadha nama gartee namni hundi kabaju jechuudha ammoo isa kana bira arra dhufeetiin jecha hin taane irratti hojjedhe kana biratti arra nageessiseeti feetoo hana jeesanii du'aa kiyyan awwallatta fedhummoo haalatti fayyanii akkaataa gartee isaan nagodhan kana hundaa'uu waliin halaalu jeesin jechuudha ara sheekha yahaalee gaafa meeqa telefoonaanis cinqaatiin ture maali namni waa balleessi tokko kutaa kallee shakkamaadha anilleen wanni telefoonaan gartee isa kana cinqaa turuuf jechuudha mee jaruma haatullee dubbatee jara gartee gufuun duraan gartee garaa keessa dhaabaa ture kana gartee narraa gartee akka gartee gufuun buqqaatu jechuudha irraantana sheekticha keenya kana biratti isiniif argame kunoogaa isin innis dabalataan waan gartee asirratti isiniif dubbatu ni qaba isin jechuudhaan asirratti isin ibsee. bareedaadha amma ana akka jetteen ati amma araaraaf yaana alhamdulillah nu hundinuu gartee gaa rabbiin nuuf isa araaramu baatiin araaramaattis as deemaa jirti baatiin gartee rahmata qabdu rahmata nama hunda irratti buuftu gartee alhamdulillah rabbiin gartee rahmata isaatiin nu haatiisu jecha baatiin gartee jaalatamtuun kabajamtuun as deemaa jirtulleen alhamdulillah warra irraa qooda fudhatu rabbiin nu haa godhu jecha inshaallah abdi khaynya garte arara ma fin dufaja alhamdulillah rabbi garte nama garte arara barbadu rabbi ni lafisafi wa hundafu rabbi isafa lafisena garu hayanno malif namni bekaddu ege wan taka gama rabbi ditti achi debi arara afachi debi akka garte wan intaneti achi hindebi netti murteessu qabda beeku lubbute tara naam sigale maalif dhiifama rabbii gartee jaalatu malee ka rabbiin jibbuu miti alhamdulillah rabbiin jabeenya isaatiin eega gartee karaasaa karaa dhugaa kanarratti waan gartee fakkottuu duraan hojjettan sanillee maqaa kaasuun feenu dubbachuufillee hin toltu waan ta'eef eega araaramnetti as deebite akka tawbattee araaraaf gammachuudhaaf jaalalaan galgalaa fi ganamattillee wanni ati hojjetullee ganaafillee ifduuba sin deebisnee karaa gartee khayirratti akka tattaafattutti araara san guunna malee arra kaanee araara jennee dhiifama nama san hin jennee yoo feete isaanitti deebuu baattee kabiraatitti yoo deebite akka gartee hin deebineef deemnaa beeka. Dhugaa keeti akkuma kunoogaa obboleessa kabajamaan jaalatamaan sheekicha keenya gartee namayyuu jaalatu asirratti gartee isiniif dubbachaa jirutti jechuudha. Anis araarri kiyya kun gartee araarri gartee amma asirratti dubbachaa jiru kana hagartee yeroodhaaf himte jechuudha. Hagartee ilaa umriitti ani gartee caaya gartee fokkotaa san gartee kaduraan gartee ittiin arkaa turte sanatti hin deebu arra waan ni waada. Jeetiin arraan tana kara kunoo sheekicha keenya kanatti dhufee sheekicha keenya kun nama beekamaadha. Namni kun namni gartee isaaf hayyamne hin jiru jechuudha. Akka ittiin ilaalee jechuudha. Isa kanaa turre na baasa achi nageessee fedhu gartee isaan fuulduratti akka shunkurtaatti haa jedhanii fedhan hajjeesanii jeetiin arraan tana asitti ummata Oromoo kiyya jechuudha. Qaqqaali warreen gartee guutuu addunyaa keessatti hordofaa jedhan hunda keessanii jechuudha. Isin sabeeffachee sababa keessanii rabbii guddaa abdadheetiin sababa ilma Oromootiin waan isin naan jettan hattii keessan kunoo arra abdiin jechuudha. waan hin gartee afaan hin jechaa ture arra guututti hin jijjiire jechuudha. Kunoo sheekicha keenya haala argaa telefoonaan cinqaatiin ture jechuudha akka amma duratti isinii dubbachaa jirtu jechuudha. Arra immoo gochaaniin irratti bobba'uu deemaati.
تكناتي هني إثنين جايتشو كنوا أردو فيتين جرا بريد أبدي خير رجعي أكين جه قرتي أرارا بس ده بنيجا nama gartee duraan miidhaa turtanii miidhaa balleessaa itti gartee badiira waliin turtan san hunda matarraa kaafne ilaa hanga garteetti tokkoffarraa kaafne ilaa hanga gaditti dirqama dhiifama gaafachuun dirqama beek taakka. Deebii ammaasiis mata dureen silaa gartee akka mata dureetitti balloodha kaaftee turte akkaan viidiyoo irratti argatti. Alhamdulillah rabbi nuuf haa laaffisu balloodhaas gartee gaafanneeti akka araaraaf waan kana deemtu dhugubatti keessa hubachiifne araara kee kanaaf fudhachiisne sanbooda balloodhaas akka araaraaf nu fayyamu goonee hayyama saniin ballollee araarsinee furmaata taatu ala jirtii beekta. Furmaata illee akkaataa gartee waan waliin keessa turtan isintu narra beekayee yaada. Garuu ani waan gartee qilleensa gubbartii arkee kanaatu wanni kun naafillee fudhatamuu diddeetiin ture amma dura haa ta'u garuu gaddisiise haa ta'u waan dabre gartuu dubbachuun faayidaa hin qabdu waan dabre sanirraa karaa toobaatti eegachi garagalle waan hundaahu qixa sirritti qixa namaatitti kabajaadhaan waan aadaa Oromoo qabdu guutuu seera gartee aadaan Oromoo qabdu waan ilmi namaa gartee qabu hunda waan shari'aan Islaamaa gartee nuuf gootu hunda shari'aan lafa nuu keessa hunda qaanuna shari'aarra dhaabbanne gartee waan san hundaahu rabbii yoo nuu laaffise rabbi nuuf haa laaffisu jenna. Akkasitti rabbii wajjin inshaallahu taalaadha waa hunda guunne jeeti jaala. Jawaadeenis amma hedduu rakkachaa jira. Rakkoo isaa tan hundaahu rabbiitu bira jira. Inshaallah akkasumaanuu isiis manatti haa deebisu jennee du'aayii godhaafi tattaaffii goonee waa hundaahu waan keessa turtan sanis akka gartee cufuu dandeenyu rabbii irratti nu haa gargaaru. Atis akka if duuban deebine abdii rabbirra kaayyadhu garaa kee hidhadhu waan dhugaa bareeddu waan jaalatamtu murteessi akkasitti qalbii tee dhugaatti himi akkasitti gama dhugaatitti fayyaa dhugaa sanitti balloorraa kaafne biyya balloodharraa araaraa fi fayyaa fi gammachuu keenya adda baafanne booda gama gartee jara kaanitti illee itti dabarree fayyaa dhawaata nama hundaahu akka fayyifnu goona tartiibaan sigalee wanni hin jedhu maali beektaa? Waan inni fi jedhuuf gizee balloo bira dheenyee balloon yoo fedhe boo gurbaa kana sheekha akkamitti amanta isarra dhaabbattee amante ulaagaa hangam takka guuteeti ulaagaa akkamiititti walii galtaniiti amantii maaliitiin gurbaa kanatti nu fiduu dandeessee sheekha nuti gaa waan sirra gartee itti amannu hin qabnu rabbii gaditti inshaallahu taalaadha waan ati jettetti nuuf guutu jechuudhaan mala. Garuu ammoo waan na wajji deemnuuf waan wajjin yaanuuf isaan yoo inni fi gartee dubbiillee kakaasan taate maaliif hin jaa aboo dhugumatti akka ati na duwwaa galan galle qaama guutee dhugaa rabbii saniin anis dubbadhee waaniin irratti guutadhe rabbi irratti hidhadhee gurbaanis akkana naa kakatee waan hin taanetti hin deebu dogoggora hin taane hin seenu ganaafillee dhiifama guddaa sheekha koottuu sumaatu jara kana narraa qabuu danda'a koottuu yaada jedhuun na fide anoogaa maqaa kiyyaaf jee obboleessa rabbiitiin kun eega gartee jireenya isaatiif jiruu isaatiif waan duraan keessa ture san badii duraanii san dhiisee gama tawbaa rabbii as deebi'uunu waan guddaadha alhamdulillah jenna. Saniifuu dhiifamnee haa rabbiitii rabbiinu dhiifama namaa godhaa isinis ilma namaati saniifuu dhiifama godhaa fi rabbumaaf jecha naaf jecha rabbiif jecha jechuuniin akka isaan hin narra guuttatan itti jechuu ni danda'a. Atis bakka sanitti waan shayini naajeerra guutuu jette. Sheekha keenya dhuga baanta ani immaa wanni ati naan jette hundinuu naaf guutuudha. Wanni gartee nama hunda keessaa si filadheef namoonni gartee ati amma akka gartee naannoo teenyaa kanatti jiru jechuudha. Tokko gartee rabbii gaditti jechuudha. Hundi bakka akka gartee qaalii siif godhus niin beekaa jechuudha. Waan ati jettees uummanni akka hin dinneen niin beeka. As deemee achi deemeetii waliin laalee jechuudha. Garuma sodaatiin abbuma fedhe birattuu achi deemee as deemee garri kun gara nan baasu sheekuma kanatti yoo dhaqee sheenummaan kun isaan nageesse irra naa wayyaadha jeetiin akkasitti harka dhufee jechuudha. Ani immoo murtiin tiyya abdiin amma dura badda ture gocha akkanaa gartee nama irratti hojjetaa ture jedhanii gartee warri gartee garaa keessaa qabanis jechuudha. Ani waan akkasitti hin deebi'u caayaa akkasitti hin deebi'u bikka akkasitti nan gartanii arraan tana
واغرتي ارس رمضان اديمو يجرو خنا هيتشو اسرت انغرغله بوچا خنا غرتي بوتي ديبو انديمو بيتني ان شاء الله ربي خوني ان بكغرتي وسخ فيطورتي ينرغمو ارمو بفتنا انديمه شيتي خنا غرتي ناو مقابل ليسنتا isa fuudhetiin maqaa isaa kana fuudhee achi geessa arrammoo inni kun ummata kana bira nageesseeti ummata kana wajjin dhiifama nagoosisa jechuudha ummanni kun deebi'ee booda maal jedhan hay sheekh gartee gurbaa kaduraas maan jenne jedhaniiti maqaa isaa hallee balleessuun baatu sanaafi jenna ani walaal goota tokkotti jedhan boofni marraa lama nama nyaatu jedha amma dura qaaneetiin ture jechuudha waan hin taane dalagaa ture qayroo fi qarreen hayyootaa fi birifeesarri hundi jechuudha maqaa kiyya kanaa jechuudha oromoon akkana wal gootii jedhanii dubbachaa turan maali nuti karaa keessatti jechuudha maqaa walitti hin balleessinu maqaa waliin balleessinuti nuti oromoon nama aadaas qabu safuus qabu nama hannaas beeku nama hayyees beeku nama tolees beeku nama gartee taa'e jedhanis nama deemus beeku jechuudha nama ishaararraa beeku nuti uummanni oromoodha waan ta'eef ani sababa kanaan waan kanaaf na qabadhee deebi'ee maqaa uummata oromoo kana hamma dura balleessaniifu dhukkuba daawaan qabna natti ta'ee ture jechuudha arra sheekha kanaas fuudhee dirree qa'anii geessee akka kiyyatti huccuu isa hanqisu jechuudhaan murtii qabaa jechuudha uummanni oromoodha warri na taajjabdan hundi keessanuu warri na arrabsanii gartee boollantaana keessaa na deebiftan hundi jechuudha arrabni keessattuun akka galataatti asirratti isin galatoonfadhee jechuudha maali jettanii yoo na gaafattan arrabni san waan hin taane na arrabsitan silaan arrabsuu baattanii miira tokko kaduraan gartee boolla bu'e sanii haan idduu bana deebiftan qabdanii jechuudha silaa arrabni san jiraatu baate abdii akkana jettanii biraabo akkana naa kannaa turtanii arrammoo an eela gartee wasafaa keessaan ture jechuudha arrammoo arrabni keessan san hedduu waan gaarii naa ta'e oromooti jira ani abdiin keessan wulii shakkii takkaa malee kunoo arraan tana qophii xumurree jirra akkumaan isin jette jechuudha arraan tana deemnee tokkoffaa irratti balloo baabaa keenya ni beeytan namni beeyne jiru jechuudha kunoo sheekii keenya aalimticha keenya guddaa ni beeytaniimi nuti hundinuu isaa qabna jechuudha isaa wajjin deemneeti arrara tokkoffaa isaa wajji goone deebinee wulii jechuudha takka takkatti warra gartee nuti gocha sana irratti hojjennee miti warra gartee gocha keenya kana laalaniitu nu jibban oromoota naannoo keenya kana warreen gartee dhaqabnu jechuudha nooriidhaan deemnee dhaqabnus bira dhaqnee jechuudha dhiifama isaan gaafanna jechuudha nama dhibbaan tam meeqaa jira warra gocha kana laalee jechuudha maaliif oromoo irratti waan akkasii hojjetti jedhanii nuti uffatanii nuti illee akka jajjuutti jechuudha namarraa baanee gaara seennee deebinee waan san dalaguu turre jechuudha arrammoo ummata gochaa irratti dalaynee miti ummata gocha keenya laalanii gartee nu jibban hunda deemnee fi tokko tokko sheekaa wajjin balloo fudhannee akkasitti arara keenya buufnee nama kadura du'a awwaalan jedhan arrammoo tana fut goonee jechuudha gufuu tana buqqaafnee gufuu tana booda jechuudha deemnee salphaa bakka jiru sun gartee hunda keessatti harree ragaa qabatamaa wajjin ummata oromoo kiyya gartee guutuu addunyaa keessa jirtan hunda keessanii jechuudha ragaa wajjin asirratti isinii dhiyeessuudhaaf abdii keessan arra kunoo fuula bareedaa qabateeti kunoo sheekticha keenya bira taa'ee asirratti isin dubbachaa jira jechuudha afaan irraa waan bareedaa kanaan jee deebi'ee afaaniin gartee qocaan maal jedhan afaaniin waan bareedu nyaadhe waan jiitu nyaadhe waan gogoy jira hin nyaadhu jee asirratti dubbate jechuudha anammoo arraata gartee bareedaa kana irra dubbadhee waan fokkottuudhaan wulii akkana narraan garre an isin sababeeffadhee rabbii guddaa abdadhee jechuudha abdiin isin raabaa uummanni oromoo kiyya warri gartee guutuu addunyaa kee teessanii nu hordofaa jirtan hundi isin jechuudha hordoffiin teenya irra hordofii karaa milkiidha karaa riskiidha karaa waliif galaa karaa oromoon tokkummaa itti hirkattu sanii deemaa jirra jechuudha takkaratiin hin jaati oduu dabalataa kunoo sheekticha keenya akkuma garta kan nama diira mee asirratti kunoo haayisrii dubbatuun isin hin jaa inshallah galatoo maanaa daawwattoota fi kabajamtoota keenya inshallah waan gartee wal duraa duubaan isin wachiifnu ta'a inshallah kheyrii irratti gammachuu irratti nu faana bu'aan du'aa nuuf godhaan afeerraa teenya isin wajjin haa taanu inshallah biiznillahi ta'ala abdii amma waada isa naqeetiin waada sadiin waliyyaan inshallah abdii eega kanatti murteeffatee jiraate anis kannaan gartee kitaaba quraanaa kana gartanii akkanattiin isaa kannaa خلنا كغرتي وعده 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 ان شاء الله بريد ربي نو علافسو كتاب القران خلنا اللي غرتي ربي سي علافسو ان راقراي سنجان ربي سي قراي امين غلطو ما ان شاء الله